Dorgommiin Piriimiyer Liigii Itoophiyaa bara 2014 torbee darbe kana xumuramee jira. Kanaanis gareen Qiddus Giyoorgis qabxii 65 galmeessisuun chaampiyoonaa yoo ta'u, gareen Faasil Kanamaa lammaffaa akkasumas Bunni Sidaamaa sadaffaa ta'uun dorgommii kana obbaasanii jiran. Dorgommii kana irratti kan hirmaataa turan kilaboota Oromiyaa sadan keessaa jechuun bulchiinsa magaalaa Sabbataa fi Jimma Abbaa Jifaar qabxii dhabuudhaan gara liigii biyyaalessaatti yoo bu'an, isaan waliin kan Piriimiyer Liigii keessa ture gareen bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofti garuu Piriimiyer Liigii bara dhufuuf darbeeti jira. Illaamu Dajanee gaazexeessaa dhimma ispoortii Piriimiyer Liigii Itoophiyaa hordofaa turedha. Kilaboota Oromiyaa keessatti Sabbataa fi Jimmaan ariitamaniiru. Kanaaf Adaamaanoo akka hin taanetti hafe. Yusuf Alii kilabii Jimma Abbaa Jifaaritti leenjisaa yeroo ta'uudhaan hojjetaa jira. Jimma Abbaa Jifaar jalqabumaa kaasee Piriimiyer Liigii keessaa gad bu'uu ooluudhaaf taphataa ture jechuun dubbata. Kanaafis rakkoowwan jiran yoo kaa'u ዋነኛው ምክንያት አብዛኛውን ከቤቱ ከመጀመሪያ ከአደረጃጀት ልጆች ካፈራረም አሰልጣኝ ካፈራረም ምናምን ተጫዋች 2 ዓመት አይፈርምም ወዲያው 25ቱም ልጆች አንድ ዓመት የሚፈርሙ በጊዜ የሚመጣው አሰልጣኝ 1 ዓመት የሚፈርመው ነገር ሁሌ ቀጣይነት አይኖርም ሁሌ በአመት አዲስ ቲም ነው የሚሰራው አንዱ እሱ ክፍተት ነው ሁለተኛ jalqaba ijaarsa garee kanarraa yookaate taphattootni fi leenjistootni yeroo dheeraadhaaf kilabii kana waliin turan ganna takka yookaan lamaaf kan mallatteessan sun ammoo rakkoodha. Waggaa waggaatti garee haaraa hojjechuuf dirqamna. Inni biroo immoo rakkoo kaffaltii miindaati. Sun yoo taphattoota irraa turu taphattoonni haaraa akka hin mallatteessine dhorka. Kanaaf waliigalaan ijoolleen taphattootaa leenjistootni kilaba kanarra turuu dhabuun kaffaltiin yeroon kennamuu dhabuun waggaa waggaadhaan gareen haaraa ta'uun rakkoo hanqina uumaa turanidha. Leenjisaa Yusuf rakkoo eerre kana aangawoota kilabichaa bulchaniif dhiyeessinee barana keessumaa gama kaffaltiitiin xiqqoo fooyya'ee akka ture garuu haga isaan walharkaa fuudhanitti hanqinni uumame kanaaf nu gahee jedha. Illaamu Dajanee garuu rakkoon kilaboota kana keessa jiru kanarra bal'aadha jechuun dubbata. Gama teekniika kubbaa miilaatti ilaalle hanqinni wal fakkaataan ni jira. Haa ta'uutii garuu immoo kilabni akka Sabbataa fi Jimmaa fuulduree isaanii ilaalanii taphattoota isaanii gurmaa'isanii dakaakaasanii piroojeektiis qabatanii kan dhufuu qaban kan irraa eegamu. Haa ta'uutii garuu Piriimiyer Liigii keessa guseenan akka kootti dogoggoree kan hin fudhu taphattoota ciccimoo kan turanii fi Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban kilaboota kan akka Qiddus Giyoorgis Buna Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban garuu umriin isaanii sokkinaan kilaboonni kanneen kan ofirraa gaggeessan walitti qaban mallatteeffatan. Giddu galaan umriin taphattoota 29 fi sanaa olidha kilaboota kanneen keessa kan jiru. Kana jechuun maali? Daqiiqaa 90 guutuu dadhabbii tokko malee fiiganii taphatanii honnatanii injifachuudhaaf hanqina guddaatu jira jechaadha. Firoomsaa Laggasee itti gaafatamaa Feedereeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaati. Qabxii barana kilabiiwwan Oromiyaa galmeessisaniif kan kumatamu kilaboolee fi bulchiinsawwan magaalaati jedha. Tarkaanfii fudhannee turre keessattuu qabxiin walitti aansee gaafa gadi bu'u yookiin immoo gaafa kilabiin injifatamu leenjisaan kun akka jijjiiramuu qabu. Leenjistoota fooyya'oo akka jijjiiramu haa ta'u baak peementiin yookiin insantiif kan jedhamu dudduubaan waan hin kaffalamneef taphattoonni kun ofirraa ka'anii qaban dorgomuu irratti hanqinni tureera. Isa kana immoo amansiisee hojii hojjechuu kan qabu akka manaajeraatti kan leenjisaatti jira waan ta'eef isaan kun gahee isaanii waan hin baaneef tarkaanfii fudhatamaa ture. Leenjistoonni akkuma walii galteetiin qabxii 3 walitti aansee yookiin mo'ame of eeggannoo afaan jira kan barreeffamaa jira dhumarratti gaggeessuun jira. Inni guddaan isa kana miti. Inni guddaan rakkoo baajetaaf yeroo baay'ee kan ka'u rakkoo baajetaatiif immoo kilaboonni keenya manaajera mataa isaanii qabu. Garuu maarketingii mataa isaanii akka qaxarsanii kallattiin kaa'amus kana raawwachuu hin dandeenye. Sun akka jijjiiramuuf maal gootan itti gaafataman qabdanus sin akka naannootti? Koreen dhaabuudhaan gara magaalaatti gadi bu'ameera jechuudha. Namoota gaggeeffamuu qabanii fi taphattoota quuqamaa hin qabne akkuma jara kana gaggeessuun danda'ameera jechuudha. Bulchiinsi magaalaa waan raawwachuu qabu akka raawwataniif godhameera jechuudha. Dhumarratti baajeta hin qabnu walumarraan kan ka'e mariin haa gaggeeffamu sadarkaa naannootti malee waan hin jirre waan gochuu hin qabnu kilaboonni kun haga diigamu hin barbaannu haga jalatti illee gahaniiru jechuudha. Obbo Laggaseen kilaboonni taphattoota akka guddifatan bajeta mootummaa irraa bilisa akka ba'anii fi madda galii mataa isaanii akka uummataniifis qajeelfamni qophaa'us raawwiinsaa garuu rakkisaa ta'ee qabxii kilaboota Oromiyaa gad buuseera jedhu. Lagixaafuu bara kana guddatee jira liigii olaanaa irraati. Kilabii Oromiyaa bakka bu'u akka ta'u hojii bal'aan hojjetamaa jira sadarkaa magaalaatti hundaa'ee taphattoota naannoo irraa bahan akkasumas ijoollee tuqama naannoo qaban calaalamaa jiru jechuudha. Adaamaan illee kanarraa baratee bara dhuftu kilabii shaampiyoonaa ta'uu danda'u akka hundeessuu qabuuf inni kun hojiin hojjetamaa jira. Inni guddaan kilaboonni sadarkaa liigii olaanaatti dorgoman bara kana gara 13 fi isaan keessaa illee kilaboonni 3 ol guddatanii hirmaannaa Piriimiyer Liigii keenya
gara kilaboota shaniitti ol guddisuun hin danda'ama kan jedhu hojii ammumaan jalqabnee jirra. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.